Oromoon akka dhukkubsatee jechuudha. Akka fayyu. Oromoon hundumaa caalaa summaa qaba. Sooressa Oromoon. Kun immoo karaa horii du'aa miti. Karaa nama isaatii. Amma har'a walga'iin irratti guyyaa meeqa himame? Ji'a meeqa himame? Guyyaa muraasa duwwaadha kan himame. Ilaalaa as kan jiru kan dhufe. Kana arguun anaaf du'a jibbuudha. Du'a jaalladhu. Oromoon waan hundumaa dubbachuu hin danda'amu. Oromoon abbaa biyya kanaati. Kanuma.